keessa goojeen oolanii. Arkafuun akkam jirtu ijoollee keenya ijoollee Oromoo kun kadaawwachuu jirtan qophii waan keenya ka jedhamu an keessummeessi keessan wayyeessadha wajjin turuu deemnaa isan affeeredha affeera kiyyaa yeroo keessanii fi galatoomaa isaniin jedha. Qophii har'a waan keenya karaa sa'u deemu waan Ermiyaas Leggese namicha kan namicha TPLF wajjini Oromoo 150 qotee bulaa Oromoo lafirraati kakaasi Ermiyaas Leggese fi waan TPLF irraa sa'u deemaa affeera kiyyaa hin fagaatina beeksisa gabaaba kan beeksisa gabaaba waan keenya saniin booda walagarraa hin fagaatina galatoomaa. Rabbi guddaanu gargaare kana gaarraa geenye jaarraa dhibbaaf kan dandeenye kana mana maangeenye abbaan farda soore beekutu farda soora. Ermiyaas Leggese namiin beekne wajjiraatanii ijoollee keenya namicha kana wal bara Ermiyaas Leggese mootummaa wayyaanee wajjin mootummaa abbaa irree wajjin dalagaa turedha amataa 10 wajjin dabarse anaamot ka jedhe afaan isaatiin afaan guutuun Ermiyaas Leggese maal jedhe amataa 10 wajjin wayyaanee wajjin ummata Oromoo 150 lafirraati keessumatti naannoo especially naannoo Shaggar keessa Oromoo qotee bulaa lafa saaraati lafa Oromtichaaraati lafa Oromtittirraati namichi kun Ermiyaas Leggese qotee bulaa Oromoo amata 10 olii lafirraa kaasise lafa sanii maal godhani akkuma beektanii gaa TPLF abbaan irree firoota isaanii gurguruu investmentii jedhu real estate wajjin gaa akkuma beektanii ittiin duroomu ittiin firoo namichi kun Ermiyaas Leggese websaayitii tokko jira websaayitii haaraa maasrejaa.com ka jedhan dhagahuun dhabdanii beekuun dhabdan woon dhagahin woon beekne har'a qabee hin beektanii jechuudha websaayitii kan maasrejaa.com ka jedhan maasrejaa.com isaanii deemee ilaale asiinis ilaale achiinis ilaale namichi kun irraan jiru Ermiyaas Leggese maasrejaa.com irra injiru sinjira jara keenya ndagetu ijoollee Oromoo Ermiyaas Leggese maasrejaa.com lakkin injiru sinjira maasrejaa.com akka ifatti baasanii dubbatanii nama miidhe nama mirga nama katuqee nama kafannise ka ijjeese mootummaa irree ka TPLF information yoo qabaatanii nuti kennaadha asin manxasinaa jiru maasrejaa.com irratti akkasitti dubbatan ifatti ani deeme akkuma jedhe ilaale eenyu turaa jiraa jedhe deeme olaaluu injiru Dr. Gebretsiyoon Fajiru ora TPLF ora angafa TPLF injira hundumtu maanguddoonis isaanii jiru maanguddoon hundumtu jiran achirraa berekeessimoo afaan injiru nama baay'ee jiru achi maasrejaa.com waan beekne deemati ilaala informationiin egaa akkuma beektanii paawaridha akkuma sanitti dura qabee jedhee namichi kun injiruudha. Namichi kun eenyuun Ermiyaas Leggese irraan jiru achir maasrejaa.com maaliif hin jiraanne suni gaafii biraatidha ani hin beeku kontaaktii godhama maasrejaa.com ani imeelii godhee fi viidiyoo Ermiyaas Leggese afaan isaatiin Oromoo 150 Oromoo 150 hin dhageetta ijoollee Oromoo 150 abbaa warraa 150 lafirraati wayyaan wajjin kaasise namichi kun Ermiyaas Leggese itti gaafatamu malirra Ermiyaas Leggese qabametti harkaa hidhamee mana murtii dhiyaate itti gaafatamu malle wayyaan wajjin ona gaafatte
akka nama tokkootti akka artistii tokkootti akka oromtichi tokkootti ani maal jedhan beektaa? Ermiyaas Laggasee yaa qabamuutii jedhu akka nama tokkootti Ermiyaas Laggasee qabaatii harkasaa hidhaatii mana murtii nuu dhiyeessaa jedha. Kana jedhu eenyudha? Ana wayyeessa eeyyee. Ermiyaas Laggasee qabamee itti gaafatamu malee 150 abbaa warraa lafirraa kakaase bakki isaan jiran hin beekanii jedha afaan isaatiin anaa motka jedhu viidiyoon qophaa'ee jira YouTube irra jira. Jara keenya namichi kuni maasrajaa kaameraa hin jiraanne eenyu yaa jiraatu ree? Ermiyaas Laggasee maasrajaa kaameraa hin jiraanne eenyu yaa jiraatu sin jedhu namichi du'e summoo Mallas Zeenaawii nama du'e achi maxxansi nama akkam laata jaran. Kun kaa daawwachuu jirtan qophii waan keenyaa ka jedhamu isa wajjin ka ture an wayyeessadha yeroo keessaniif ijoollee keenya ijoollee Oromoo galatoomaa saniin jedha ani wodubbadhu onne kiyyiraati dubbachuutti hin jiru kana na beekaa ifatti. Kana beektan fedha anoo dubbadhu onne kiyyiraati dubbachuutti hin jiru jechuun kooti an onne qabu jechuu hiyyaamute ani artistiidha akka artistii tokkootti ka dubbadhu. Kana beektan fedha akkuma jedhe onne irraati dubbachuutti hin jiru yeroo keessaniif galatoomaa saniin jedha turtii gaarii lakkii achiin deeminii sin jedha guyyaa gaarii sanii haa ta'uti nagaatti. Lefiko, Inchalisi Fonko, Iga Bolesako, Inchalisi Fonko, Iga Bolefiko, Inchalisi Fonko, Iga Bolesako, Inchalisi Fonko, Irira Naga, Bebesafe, Debisa Kaweli, Rasasatae.